still amma sa'a tanatti waan nyaatan hin qabani. Qaba wallahi. Isin nama meeqa? Nama sadi. Ati hangafaa? Amma shi dalagaan achitti amma sa'a tanatti osoo amma maallaqa harkaa qabatte amma sa'a tanatti maal fa'aa bittee galuu barbaadda manatti? Yoo maallaqa harkaa baadhu ummaati yaa baanta. Ummaati yaa baanta. Silkii na bilbilamaa jiru dubbadhu haa? Boqqolloo fa'a waan nyaatan. Boqqolloo akkam? Daakanii nyaatan. Jechuun boqqolloo hurraa moo? Daakuu. Kan biraa? Zayitii foon bitaan gaagaa. Okay, akkaawuntii kan keenyaa himime. Tam. Akkaawuntii baankii qabdu? Baankii tamisiim. Maal qabda? Akkaawuntii kam qabda? Baankii nigdi baankii. Okay. Silkii dashaal? Naa qabe akkaawuntii mee? Himaayee. Kuma takka. Kuma takka 65. Itti fuufisi dhaga'uu jirra. Kuma takka 65 28. Ayyeen si dhaga'uu jira. Kuma takka meeqa qabdi ati? 60. Kuma takka 65 28. Itti fuufisi. Demii takka. Daganaa moo 28 deem takka? Hayyee. 73. 73 Eenyu maqaan? Aliyyii Muhammad Hussein. Ishee በሜሴንጀር ላኪልኝ አንዴ ነምበሩን። sirrii miti irra deebimee lakkoomsa lubbuu karaa biraan galchina ammas maallaqa. Laa maqaa Aliyyee miti. Maqaan kee? Aliyyii Muhammad Hussein. Mahammadi. Muhammad Hussein. Mee akka hime irra deebite akkaawuntichi. Kuma takka. Diinaa qo'aati miti haati qabde himime. Kuma takka 65 28 20 takka 73 23 miti 28. 28 20 takka 73 Mee irra deebi. Dhaggeeffadhu ishee. Dhaggeeffadhaati. Kuma takka 65 28 20 takka 73
Eh, جاتني سديت جايز جاتني مجرشة هنا دمتي ميك ايتي يا كام صدمي شاني من دمتي eh, dumti يا uma takka ashi dibbata أبو وانتي دا سأني سكوت أما سيجر شوكي سلكي نجلا خازان جران سيجلي إنما ميك رتبي البلي waan danda'u yaa waanis baqattuudha waan guddaan irraan eegini waan danda'u irraa waanuma xiqqishoo uummateetiif zayitii waan takka zayitii fi waan jajjatte kana akka nama akka ilmootti waan uummateetiif gabbaatee raashinatti bittu si ergaa amma immoo silkii na jalaa kaasaa hin jiranii akka tasaa amaanaadha waan ta'eef akka inni irraanfanneef akkuma amma dhuftee koomantii gisee hedduu naa barreessutti kootu na yaadachiisi naa barreessi anuu irraanfadhu garuushi. ayyee Haa ayyee namni ummaa isaa gammachiisuudhaaf wanti jiru ani kijiba isaatiin noo kijibees ani maaliif jennaani namaaf jee osoo hin ta'e rabbii jeeti kana namaa waa godhu waan qaburraa qarshii takka kan namni naa kannees ta'uu kanii fi fidees ta'uu irraa shilingii namaa qoduuf nama jechaa miti rabbii kiyya tokkicha jechaaf kijibus kijibni isa qabatti namni haadha'uu fi gammachiisuudhaaf deemu immoo gisee hunda ni ga'anii waan danda'u ni godha jechuudha because naatiin bataam sila mooddaati kanaafuu akkasi obboleessa koo hojii dammoo akka hojii amma jettuu kanarraa xiqqishoo hojii bareedaa harkattu ijoollee fira waan baay'ee bookee xiqqoorraa qabuuf itti himee walsi barsiisaa yaa nambara kee keessaan naa ka'e. ayyee Haa ayyee እሺ amma immoo namni keenya maal jaanne beektaa nama fayyaa qabu gargaartanii jee namni nuu arrabsa arrabna dadhabne ni beektaa arraba kana dadhabeen akka maakitti nama fayyaa qabu fiddee gargaartaa maarree jaanii nu arrabsan si galee namni fayyaa qabaate qofaaf maallaqa ni harkataa miti ani immoo namni fedhe yoo jiraate akkaawuntii kan kee kunoo as jira si haa gargaaru ani immoo fayyaa qabaattus si gargaara rakkoon qabu maaliif jennaan haadhatee gammachiisuudhaaf jettee waan ta'eefu it's okay warroonni immoo galchuu barbaadan yoo jiraattan amma galchuu hin dandeessaniif warri galchuu barbaadan እሺ boruu waan biteessan bitee nu barsiisaa jechuudha because akkan kijiba hin taaneef raashina biteessanii bitee kun ummaa isa kannee garsiisu osoo hin ta'in just akka bitee jechuudha isin garsiisa. Warroonni immoo gargaaruu barbaadan gargaaruu hin dandeessan. Maakii akkam jirtan? Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta? Nagaa. Ani akkam nagaa qabdaa? Fayyaa alhamdulillah. Mucaan kun gara na nyaate akkaawuntii nutti himatu anis qarshii 5 galchaaf amma. Okay. Akkaawuntii himiif si haa galchu. uma takka
warri garga amma galchuu barbaaddanis qarshi 10 haa ta'u 20 haa ta'u ergaa fi it's okay. Arra nama gargaartu boru jechuun boru rabbi biraa qabdaa jechuudha. Yaa. Uma tokko Namni fayyaa qabaatu dalagaan bahuu baatuutii fi dandeessi bara. 60 meeqa? Shan. 5 ayyee. 28. 28. 20 takka. 20 takka. 73 shan. Maalti guys mucaan kun humaa hin taane waan ta'een qabu akka nama tokkotti ummaatiyyaa harka qalleeyyiidha. Ani guyyatti hojiin hojjedhaa garuu 150 harkadha. Hojiin an hojjedhu suni jimaa haxeeraru takkiin immoo jimaa dhahuu jedhama jechuudha argeetti. Jimaa akkatti baala irraa tolchitee magaalaadhaaf dhiyeessu warro san tolchaa guyyatti qarshii 150 naaf kafalanii warri jimaa san tolchuu fi sun immoo hingeessu ummaatiyyaaf boqqolloo daakamtuu bakka zayitii fa'aa bitee galuu barbaadaa fi jee. Ani immoo akka nama tokkotti ummata si gargaarsisaa osoo hin ta'in ana akka maakitti siif ergaan jeeni warri immoo hin erginaa fi lakkii nuti jettan immoo erguu ni dandeessanii fi jechaa jirra. Maaki. Kuma 5 ergee fi. Iseeni? Annayye thank you so much. Maqaan Ali Muhammad jaa. Ali Muhammad Hussein. Iseeni ilaali. Dhibba sadii seene. Kuma 5 Dhibba sadii yoo ta'e nama biraa seeriyaas jala jechuun warra maqaa isaanii himuun barbaanne. Shukran guys warri mana magfiraa dhuftan. Alhamdulillah rabbil alamin ምንም ነገር በቃ አላህ kuma 5 laal kun amma seenee jira. Amma laal. Seene. እሺ hayyee namni biraa 500 kattii ta'uuf ni jira. 500 kattii ta'uuf ni jira guys. 500 kan itti ta'uuf. Yaa Maaki waanuma inni gaafate akkasuma sanuma akkasuma erganii fi. Yaa akkasuma. Waanuma ummaatee dhagee xiqqaa waan amma seergan kana fuudhii ummaateetiif waan bituu barbaachisu bitii fi akkasi geessifaa. Yaa. Bakka. Barumsaas itti jabaadhu. Galatoomii Anne. Thank you so much. Ayyaa Maakii teenya. Amma kuma 5 fi qarshii 300 miti namni hayyee kan biraa bakka nama takka qofa kan kuma 5 ta'uuf miti nama takka qofa guys akka amma annee kanatti ooyishi nama tokko ashi kootu seen. Maaku shakkam nagaadha. Nagaa alhamdulillah. Injirtaa dhugaa mucaan kun garaana nyaatanaan illee qarshii 5,000 dabarsaaf ani samma laali miseejii. Rabbiis ni akkanuma. Ayyee ummaa isaa gaafa inni maqaa dha'u dhugaa namni haadha isaa jaallatu garuu akka wanti isaa laalaa dabarsa dhugaa yaasaa zinaal. Diin dabarsaa lama keessa gassine shi. Dhugaa ta'uu maaliif beektaa gaayis dhaggeeffadha yoo namaa jettanii waa gootan dhugaa fi kijiba qorattan yoo rabbii jettanii gootan immoo rabbii biraa harkattan maal gootan isin waa'ee namaa keessaa maal gootan Allah ይክሰሃል አላህ ይሰጥሃል ለአላህ ብለህ ስታረቅ አላህ ይሰጥሃል አላህ ከክፉ ነገር ይጠብቅሃል አናፍ ጀዳ ጎዳ ጃረቢን ሲኒገሌ ሙጫን ኩን ኪጂቤ ዲሴን ረቢፍ ጀነቲ ሃይ ማልተገን
Anis ganama giseen kee itti hidhaashi. Tole. Dhagaan jiru na fakkaata. Ayyee. Eenyu galchinaan jechaa jirtan? Bar guyyaa meeqa komantii na barreessitu ture? Guyyaa meeqa wallahi wabillahi.